jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa kanaa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Naannoo Oromiyaatti bara baajatichaa hojiiwwan odiitii dhaabbilee mootummaa jiddu galeessa godhatan hojjetamaniiru jedhan. Bara baajatichaa tarkaanfiilee sirreessa argannoo odiitii bu'uureeffatan gama fudhachuutiin hojiileen jajjabeessuun hojjetamuu isaanii odiitarri muummee naannichaa obbo Tafarii Wandaafraa'u beeksisan. Caffeen Oromiyaa oolmaa guyyaa lammaffaa yaa'ii idilee torbaffaa magaalaa Adaamaatti taa'aa jiruun gabaasa raawwii hojii mana murtii waliigalaa fi waajjira odiitii bara 2016 naannichaa fi karoora bara 2017 dhaggeeffateera. Odiitarri muummee naannoo Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa'u raawwii waajjira odiitii bara 2016 fi karoora bara 2017 caffeef dhiyeessaniiru. Obbo Tafariin gabaasa dhiyeessaniin bara baajatichaatti hojiileen odiitii dhaabbilee mootummaa naannichaa jiddu galeessa godhatan raawwatamaniiru jedhan. Haala kanaan dhaabbilee 662 irratti hojiileen odiitii hojjetamuu eeraniiru. Kana ka'umsa godhachuun dhaabbilee 580 irratti tarkaanfiin sirreessaa fudhatamuun isaa mirkanaa'eera jedhan. Kana malees birriin odiitiin argame biliyoona 7.5 akka ta'ee deebi'ee kaasaniiru. Seera qabeessummaa fi faayinaansii waliigaltee dandeettii waliigalaa irratti qabuu fi ragaa sirrii dhiyeessuu dhabuun rakkooleen bal'inaan mul'achuu ta'uu eeraniiru. Bittaa ilaalchisee waajjiraaleen 115 bittaa sirnaan ala raawwachuu isaanii mirkaneessaniiru. Odiitii dhaabbilee misoomarratti taasifameen hanqinoonni bifa adda addaan ibsaman argamuu isaanii ibsaniiru. Argannoon odiitii cimaan kana irratti argame keessaa bulchiinsa guddina Bunnoo Baddallee waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Ciroo ejensii babal'isa hojii gamtaa godina Arsii akka fakkeenyatti eeraniiru. Gama biraatiin odiitii eegumsa naannoo irratti taasifameen bulchiinsi magaalaa Shaashamannee fi Bishooftuu sirreessa akka taasisan gorsi kennamuusaa kaasaniiru. Dhaabbileen argannoo odiitii irratti argame dafanii akka sirreessan miseensonni caffee hubachiisaniiru. Konfiraansiin dursaa yaa'ii misooma faayinaansii idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Sagantaa kanarratti ministeerri maallaqaa Ahimad Shidee, ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee, itti aanaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amiin Mahammadii fi kanneen biroo hirmaachaa jiru. Konfiraansiin har'a qophaa'e kun akka lakkoofsa Awurooppaatti waxabajjii 30 hanga adoolessa 3 2025tti yaa'ii misooma faayinaansii idil addunyaa Ispeenitti gaggeeffamuu ilaalchisuun yaa'ii dursaa qophaa'edha jedhameera. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres karaa viidiyoon konfiraansii ergaa dabarsaniin addunyaa irratti garaagarummaa ji'oopolitiksii bu'uureeffateen rakkoon yaa'insa faayinaansii haqa qabeessa hin taane uumameera jedhan. Bara dhufu kan gaggeeffamu yaa'ii misooma faayinaansii idil addunyaa kanaan sirna faayinaansii haqa qabeessa hin taane sarara sirriitti akka deebi'u ni gargaara jedhanii akka yaadan himaniiru. Yaa'iin Ispeenitti gaggeeffamu kun daldalaa fi investimentii cimsuun sirna faayinaansii haalan qajeelaa ta'e diriirsuuf gahee olaanaa ni qaba jedhaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 Finfinneetti konfiraansii misooma faayinaansii idil addunyaa qophaa'e irratti yaadni murtoo taasifamee fi galmoota misooma itti fufiinsa qaban 2030 milkeessuuf hojiin gochaa irratti xiyyeeffate hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Qindeessitoonni mormii Yuugaandaa ibiddaan taphachaa jiru jedhan. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yuworii Museveenii hiriira mormitoonni farra malaammaltummaa kibxata gaggeessuun gara paarlaamaa imaluuf karoorsan yoo itti fufan ibiddaan taphachaa akka jiran hubachuu qabu jechuun akeekkachiisaniiru. Deeggartoonni Yuugaandaa malaammaltummaa mootummaa keessaa akka dhaabbatu gaafachuu fi hiriira kana miidiyaa hawaasaa irratti qindeessaa turaniiru. Dargaggoonni Yuugaandaa kunneenis gara tokkoon kan kaka'umsa argatan gita isaanii kan ta'an ollaa Keeniyaa keessatti argamaniin yoo ta'u, hiriirri uummata qopheessuun pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo karoora gibira dabaluu akka dhiisan dirqisiisaniin. Ergasii booda ammoo mormiin kun gara waamicha pireezidaantiin biyyattii akka aangoo gadhiisanitti jijjiirame. Pireezidaantii Museveeniin haasaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti taasisaniin mormii dargaggoonni biyyattii karoorfatan kana akka hin obsine qindeessitoota mormichaa akeekkachiisaniiru. Dorgommii filannoo pireezidaantummaa keessaa kan ba'an Baayiden itti aantuu pireezidaantii isaanii akka dorgommichaaf kaadhimaman deeggaruu ibsan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden pireezidaantii isaan duraa Doonaald Tiraamp dorgommii lammataa filatamuuf duula gaggeessan dhaabuu isaanii dilbata darbe kan beeksisan yoo ta'u, kan isaanitti aanuun biyyattii hoogganaa jiran Kaameelaa Haaris akka iddoo isaanitti darbuun filannoo bara 2024 irratti Tiraampin dorgoman deeggaruu isaanii beeksisan. Kan deeggarsi yaada uummataa gadi bu'aa jiru
manguddoon umuriin waggaa 81 Joo Baayiden bakka dhibee COVID-19 irratti dandamataa jiran mana boqonnaa isaanii kan handaara tuujii Atlantic Rehoboth Beach kan kutaa magaalaa Delaware jiru irraa murtoo isaanii kana beeksisan. Itti aantuun pirezidaantii United States Kamala Harris haala kanaan seenaa United States waggaa 248 keessatti dubartii gurraattii fi hidda dhaloota Eeshiyaa kaabaa paartiilee gurguddoo United States keessaa tokko kaadhimamtuu pirezidaantii isaan jalqabaa ta'uuf jiru. Pirezidaantiin falmii waxabajjii darbe dorgomaa isaanii kaadhimamaa paartii Riippaabilikii Doonaald Tiraamp waliin dhiyeenya taasisan irratti gochaa jabaa agarsiisuu dadhabanii as lakkoofsi hooggantoota paartii Dimokiraatii akka isaan dorgomicha keessaa ba'an gaafatanii dabalaa deemeera. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.